Oromoo ta'uu kootti kun immoo Itoophiyaawii ta'uu kootti gadde bara kana. Dhugaa rabbi maaliif beektanii? Innaa biyyaa dhufnu onlaayinii mitiiti. Qaama keenya iyyuu sina siraatan akkamitti akka dhiqannu hin beeknu. Dhugaa yoo dubbanne hundi keenya hin beeknu. Onlaayinii miti. As dhufnee tiiktookii kadhannee banannee ani tiiktookii banachuun beeku dhugaa dubbachuuf onnaan dhufu onlaayiniin beekuni. Feesbuukii nan fayyadama. Isayyuu iddoon itti banadhee anaaf anatu beekaa. Hin beeku tiiktookii asitti galeetiin naa banani. Naa banan immoo ittiin nu yakkifii miti. Ittiin likiskisifii miti. Kan nu banan maaloo mi'a dabaddaa ta'a. Kaleessa Iraanii fi Israa'eel na wal rukuttu akka waan bira jirtanii kan maali xiyyiitii hin beekne kan xiyyiitiin kallattii baatee deebituun hin beekne waa'ee xiyyiitii odeessa. Dhaqee Iraaniin maalirratti rukutee sa'aatii tokko keessatti akkamitti akkan rukutee kallattii tokkoon rukutamtee karanaanis rukuteera. Karanaanis rukuteera. Karanaanis kallattii arfaniin odeessa. Maaliif jennaan dhugaan jiru garuu kallattii takkitti tanaan jira yookiin karaa tanaan jira hin dubbatu ishee. Kallattii arfaniin yoo ta'e malee hin amanamu. Dhugaan badeera. Maaloo ijoollee waa'ee amma immoo kaleessa isa dhiistanii waa'ee namicha zayitii daffaatti deebitanii. Namichi kun zayitii daffaa isaa daffaanitti gaazii sittaa daffaani. Itti daffaame itti daffaamuu dhabe hin beektani. Waan hin beekne akka waan bira jirutti zayitii daffaa baattanii kaatan amma immoo zayitii baattanii meeshaan dhittiin meeshaaniitii arabaan tuqinaa. Jarri mana isaanii nama viidiyoo waraabuu fi nama meeshaa isaanii argisiisuun jaalattu. Dhugaa rabbii lammata warroonni mana nagaa keessa jirtan yookiin immoo warroonni mana ijaazaa keessa jirtan mana ijaazaa xalabaan ala warri jirtan nuu laalaa rabbiidhaati. Warra xalaba keessa jiru nuu laalaa nuti xalaba keessa irra xalabaan ala baanee durriyyoomu ani mataa kiyyaan haajaa baangaaliin urufatti natti taphatuuf hin qabu ani. Warroonni urufatti itti taphatamaa jirtan maqaa nu balleessaa jirtan. Laala dhuftanii biyya keenyatti akkaataatti nafa keessan qaama keessa seenan dhiqachuu kan hin beekne haala dhuftanii daakuu adii sana dibattanii qaama keessan shaawariin bishaan sirriitti gadi jigaa isaan dhiqattanii babbareedanii addaattanii gadi baatanii dhiirsana dhitti kuun keessan dhiirsaniitii bira teessanii amaallatanii namni tokko yoo balleesse nama 100 maqaa balleessaa jirta. Sammuun nu gubateera. Kasuudii kana keessa jiru immoo biyya biraayyuu hin jiru. Lammata hoo maaloo meeshaa isaaniin tuqinaa. Isin rabbitu itti faradee. Ati meeshaa akkasitti baattee zayitii ishii laphee irratti akkanatti baattee kaateerta kan kaleessa dhufte afaan hin beeknellee kan akkaataatti shaaworii galtu hin beeknellee dhuftee zayitii san baattee borganama tiiktookitti baati. Akkana godhatti kinoo ishiinis gadi baate maaltu sinna sannasaa? Maali kaafooniintu sin abbooma qalbiin teessan kun ikkoo akka sin gootan taati. Adabadhaa taa'ame. Maaloo adabadhaa taa'a. Maaloo nu guggubina warri afaan beektan warri mana ijaazaa keessa jirtan warri xalabaan ala jirtan warri zayitii baattanii deemtan kun warra akkasiiti malee warri kontiraata xalaba keessa jirtanii miti. Nuti warri xalaba keessa jirru akkanatti mataadhaan gadi jennee bulaa irra. Dhugaa rabbii adabadhaa taa'a. Adabadhaa taa'a. Lammata'u amantaan illee nayyan waa'ee namaa naasayinaa. Warroonni amantaan kamiyyuu nayyamu ortodoksiin hin nayyamu musliimni hin nayyamu pheenxeen hin nayyamu. Amantaa keessaniin ala maaloo mee adabadhaa ta'a. Rabbuma keessaniidha adabadhaa ta'a. Yaa rabbi nutti araarami jedha. Akka hojjaa keenyatti waaqayyoon homaa nun goone. Nun baddalle. Laala kun keessani zayitii masarattaayee jalaa yoo ba'an zayitii haadha manaa jalaan ba'an. Hin argitan haati manaa yoo itti daffaatu. Kun keessani zayitii gooftaa Yesuus jalaa hin ba'an. Gooftaa Yesuus itti dafuu bira jirtaati. Hin jirtu. Hin odeessinaas hin beektanii dhugaa rabbii hin odeessinaas warri dhalaan biyya ormaa jirtan hin odeessinaa mataa qaqqabadhaa ta'a. Dhugaa yoo isinitti himan ebeluun takka akkana na gootettanii miidiyaa irraan nama hin deeminaa. Koomentiin taane nama jalatti hin barreessinaa. Kaleessa walumaan biyyaa dhumne kaleessa walumaanii dhugaa rabbii kan silkii qabattee hin beekne hunda nuukiyaa qabattee hin beekne hunda tositti dhufte silkii tashii takka yoo bitatte
Duruu gadi baate. Barii lammataa meeshaa biradistii namitti lakkooftee gadi haasti miidiyaa irratti. Barii arfaffaa saayiniitti jalqabdi. Maaloo adabadha. Dhugaa rabbii ani jechuudha amma. Yaa rabbii. Ani dhugaa rabbii mataa kiyyaaf sodaachaa jira. Nama hundaaf miti. Maaliif jennaan nama hundaaf nan yaada yoo jettee akka ati yaadduufitti namni si yaadu. Karaa tafaa jira. Ijoollee akka manaa baanatti deebi'ee hangalaan jirre meeqa jira. Ani mataa kiyyaan dhugaa durbiitii asitti nan dhabeeni. Durbiitii barreen gaddaa yuumi tokko ayyuu hin gubne mana nagaan jira odoo anaan mana nagaan jira naan jettu mana gaarii nagaye mana hojiin hin jira nagaye otoo naan jettu dubartiin isaanii dhiirsa ofiitti ni naafti maal akka taate duute hin beeku. Dhugaa rabbii. Kanaaf warri mana ijaazaa jirtan warri mana xalabaa keessaa baatanii alarra hojjettan rabbii keessanidha. Nu mana koontiraataa jirru fi warra addisii biyyarraa dhufe jadiida yaada. Dhugaa rabbii kana dhaamsi kiyyaa kanarraa nafe immoo jechi amma jechaa jirtan kallattii lolaa kallattii namicha zayitii daffaa jettan waaqayyo walitti simbuusa ragaa gadi jedha. Waa'ee namaa poostiin godhina. Jarri iyyuu poostii godhaan jirtu waa'ee suudii waa'ee maalii kan jettan dhiisaa dhimma namaa naasa'inaa. Dhugaa rabbii qalbii keessanitti deebi'a. Waaqayyo kara keessan haa ta'u warroota amantaa biraallee rabbiin keessa si faana haa ta'u qalbii keessanitti sin haa deebisu. Anumaan dubbadhu kana caala.